Harkafuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Wiirtuu miidiyaarraa oduuwwan galgala kanaa qabannee isiniif dhiyaanneerra oduu faana kan turtii godhu ansittiin hajjiitii nu faana tura. Itoophiyaan dhimmoota faayinaansii karoora dinagdee fi qindoomina jahaffaa irratti kan xiyyeeffate yaa'ii miseensota teeknikaa biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachaa jirti. Yaa'ii kana irratti Itoophiyaan bakka bu'uu hundeetaan ministeera karooraa fi misooma addee xumurumaa raabata yaa'ii sadarkaa ministeerotaa gaggeeffamaa jiru kana irratti hirmaachaa jiru. Yaa'ii kanaan Afrikaatti rakkoolee qofa osoo hin taane investimentii guddina itti fufiinsa qabuu fi badhaadhina waloo fidu mata duree jedhuun yaadonni hedduun dhiyaatanii irratti mari'atuun kan ibsame yoo ta'u biyyoota Afrikaa sharafa alaa karaa seeraan alaa bahu ittisuuf sirna cimaa ijaaruu fi malaammaltummaa fi rakkoo bulchiinsa gaarii dhabamsiisuuf barbaachisaa ta'uu marii kana irratti eeramuun ibsameera. Misooma itti fufiinsa qabuu fi investimentii guddisuuf mootummoonni Afrikaa rakkoo jijjiirama qilleensaa hambisuuf hojjechuu akka qabanis eerameera jechuun kan gabaase tajaajila oduu Itoophiyaati. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Jimmaa wiirtuu qorannoo fi kalaqaa hundeessuun tajaajilaaf banaa taasisuu beeksise. Boontuu Dastaa dabalatasaa akka itti aanutti qindeessitee jirti. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Jimmaa dhaabbilee idil addunyaa waliin ta'uun Itoophiyaatti wiirtuu qorannoo fi kalaqaa haaraa hundeessuuf tajaajilaaf banaa taasiseera. Diiniin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Jimmaa Dr. Efreem Waaqjiraa teekinooloojiin humna namaa salphisuu fi guddina biyyaaf saffisiisa keessatti gahee guddaa waan qabuuf namoonni yaada kalaqaa qaban kamuu yuunivarsiiticharratti yaada kalaqaa isaanii dhiyeessachuuf hojjechuu akka danda'an wiirtuu qorannoo fi kalaqaa hundeessuun himaniiru. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Jimmaa Daayiriktarri kalaqaa obbo Adaanet Itoophiyaa irra darbee Afrikaaf giddu gala qorannoo fi kalaqa tokko hundeessuuf hojjechaa jiraachuun eeraniiru. Kana bu'uura godhachuun deeggarsa mootummaa Ingilaand irraa argame wiirtuu kana hundeessuunis himaniiru. Yuunivarsiitiin Jimmaa itti aanaa pirezidaantii dhimma qorannoo fi tajaajila hawaasaa Profeesar Natsaannet Warqinaa wiirtuu kalaqa baname kun hojjettoota yuunivarsiitichaa fi barattootaa fi dargaggoonni yaada kalaqaa qaban rakkoo meeshaa fi iddoo kalaqaa malee akka hojjetaniif haala mijeessa jedhaniiru. Waldaan ogeeyyii dinagdee Itoophiyaa yaa'ii idil addunyaa 20ffaa gaggeessuu eegale. Sirna baniinsa yaa'ichaa irratti bulchaan baankii biyyaalessaa Maammoo Mihiratu, ministeera barnootaa Profeesar Birhaanuu Naggaa bakka bu'oonni dhaabbilee ogeeyyii dinagdee biyya keessaa fi biyya alaa kan argaman yoo ta'u, waldichis dhimmoota dinagdee Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuun dameewwan dinagdee irratti qorannoowwan gaggeeffaman irratti akka mari'atus ibsameera. Obbo Maammoo Mihiratuun dinagdee biyyattii fooyyessuuf hojiiwwan hedduun akka hafan ibsuudhaan qaala'insi gatii addunyaa irratti mudachaa jiru biyyoota akka Itoophiyaaf qormaata guddaa ta'us eeraniiru. Kana dandamachuufis fooramii dinagdee Itoophiyaa waliin walta'iinsaan hojjechuun akka barbaachisus kaasaniiru. Waldichi dhimmoota dinagdeen walqabatan irratti qorannoo gaggeessuun qaamolee imaammata baasaniif yaada galtee dhiyeessa jedhees akka eegamu ibsameera. Oduu kana kan gabaase Faanaa Broadcasting Corporateedha. Pireezidaantiin Yuukireenii fi Itoophiyaan dhimma waloo fi idil addunyaa irratti bilbilaan mari'achuun ibsame. Dabalata oduu kanaaf Odaa Habtaamu. Erga Raashiyaan waliigaltee midhaan Yuukireen karaa galaana gurraacha gabaaf dhiyeessu seente keessaa ba'uu beeksiftee guyyaa muraasa booda pireezidaantii Yuukireen Vilaadimir Zelenskiin ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin bilbilaan mari'ataniiru. Pireezidaantii Zelenskiin muummichi ministeera Itoophiyaa Yuukireen akka daawwatan waamicha taasisuunis eerameera. Akka marsariitii pireezidaantii Yuukireen irratti ibsameen hooggantoonni kunneen Raashiyaan sochii midhaan galaana gurraacha keessaa ba'u danqaa seeraan ala tiraafikaa galaanaa fi aleellaa buufata doonii fi bu'uuraalee annisaa Yuukireen irratti raawwatame irratti mari'achuun himame. Mariin bulchitoota lamaan gidduu taasifame seenaa keessatti kan jalqabaa ta'u waajjirri pireezidaantii Zelenskii beeksiseera. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy barreeffama toora Tiwiitaraa isaanii irratti maxxansaniin dhimmoota biyyoota lamaanii fi idil addunyaa akkasumas malawwan Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti nagaa buusuu danda'an irratti mari'achuu isaanii ibsaniiru. Pireezidaantii Zelenskiin sochii midhaanii galaana gurraachaa Yuukireen midhaan toonii 300 Itoophiyaatti erguu ministeera muummee Dr. Abiyyitti himuu beeksisaniiru. Gama biraan midhaan toonii 900 gama deeggarsa namoomaan biyya baha Afrikaa kanaaf erguu Zelenskiin dubbataniiru. Biyyoota midhaan qamadii fi kaan gabaa addunyaatti dhiyeessuun beekaman keessaa tokko kan taate Yuukireen ammallee kana gochuuf qophii ta'uu Zelenskiin muummicha ministeeraa Dr. Abiyyitti himaniiru. Yuukireen wabii nyaataa addunyaaf wabii taatee hojjechuuf waadaa galtee turte irra deebi'anii kan mirkaneessan Zelenskiin hariiroo Itoophiyaa waliin qabdu keessumaa gama nageenyaa fi dijitaalaayizeeshinii gabbisuuf fedhii qabaachuu ibsaniiru. Murteen Raashiyaan sochii midhaan galaana gurraacha keessaa ba'uuf dabarsite kun hooggantoota Afrikaa tokko tokkorraa qeeqni isa mudateera. Mootummaan Keeniyaa murteen kun biyyoota hongeen miidhamaa jiraniif akka duubarraa waraanamuuti jechuun ibseera. Sababa waraana Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti adeemaa jiruun biyyoonni Afrikaa qaala'insa jireenyaa hanqina xaa'oo fi boba'aatiin hubamaniiru. Pireezidaantii Zelenskiin dubbii isaaniin sagaleen Itoophiyaa gamtaa Afrikaa guutuu nuuf baay'ee nu barbaachisa jechuun dubbataniiru. Dureewwan Afrikaa waraanni akka dhaabbatu gaafachuufis baatii darbe gara Raashiyaa fi Yuukireen imaluun araara gaafataniiru. Waraanni ammallee itti fufee adeemaa jiru kun akeekkachiisa Raashiyaan doonii qamadii geessan wal qabatee baasteen gatiin qamadii takkatti ol guddateera. Akka dhaabbata mootummoota gamtoomanitti Yuukireen biyyoota akka Afgaanistaan,
Itoophiyaa, Keeniyaa, Somaaliyaa, Sudaanii fi Yemenitti nyaata toonii 625 akka gargaarsa namoomaatti ergitee jirti. Addis Istaandardiitu gabaase. Ambassador Itoophiyaa dhaabaa dabaleen Jaappaanitti gita isaanii Ambassador Rwaandaa Ernaasti Ruwaamuseeyii waliin Jaappaanitti mari'atan. Ambassadoroota biyyoota Afrikaa biroo waliin qindoominaan hojjechuuf walii galuu isaaniis kan ibsame yoo ta'u, Ambassador dhaabaa dabaleen masara mootummaa mootii Jaappaanitti argamuun mootii Jaappaaniif xalayaa muudama isaanii dhiyeessuun isaaniis kan yaadatamudha. Gabaasni kan tajaajila oduu Itoophiyaati. Tapha kubbaa miilaa keessatti Karreegaan beekamaan kilaba Faransaay Paaris Saint-Germain fi garee kubbaa miilaa Xaaliyaan kan ta'e Jiyaan Luujeen jaalalleesaa wajjin mana isaatti reebamee saabame. Lubee Girmaa dabalata qabdi. Tapha kubbaa miilaa keessatti Karreegaa beekamaa kilaba Faransaay Paaris Saint-Germain fi garee kubbaa miilaa Xaaliyaan kan ta'e Jiyaan Luujeen jaalalleesaa wajjin mana isaatti reebamee saamame. Reebichii fi saamichi kan irratti raawwatame mana jireenya isaa Paarisitti argamutti yoo ta'u, poolisiin Faransaay akka himetti jaalalleewwan kun lamaan mana isaanii keessatti hidhamanii namoota baay'ee reebamaniitu kan saamaman jechuun kan eeree fi boodarra garuu hoteela ollaa isaanii jiru tokkotti akka baqatan dubbata. Erga miliqanii hoteelatti baqatanii boodas hojjetaan hoteelaa poolisii beeksisuun boodarra gara hospitaalaa geeffamuudhaan himanni akka hanna meeshaa fayyadamuun raawwachuu garee wanbadeen irratti banamee qorannoon gaggeeffamaa jira jechuun dubbi himaan biiroo qorannoo yakka Paaris BBC'tti himaniiru. Gabaasni akka ibsutti namoonni saamicha gaggeessan kun Karreegaa fi jaalalleessaarraa faayaawwan gati jabeeyyii yuuroo 500 baasu saamaniiru jedha. Biiroon qorannoo yakkaa gamasaan poolisiin qorannoo humna addaa garee wanbadee fi hattoota irratti xiyyeeffatu eegaluu ibsee Karreegaa kilaba kanarra miidhaa xiqqaan qaqqabus dubbachuun jaalalleessaa moodeelistii kan taate Eleesiyaa Ilinfaantee ammoo akka hin miidhamne FPT'n gabaaseera. Karreegaan PSG Jiyaan Luujii kun nama ganna 24 yoo ta'u, waggaa 2 dura gara Paaris deemee ture. Tapha michummaa PSG'n gara Jaappaan deemuun taphatu irrattis argamuuf ture jedha gabaasi. Yeroo garaagaraatti haleellaa fi saamicha taphattoota irratti numa gaggeeffama. Haa ta'u garuu hedduminaan kan irratti raawwatu mana jireenyaa isaanii keessatti miti. Ji'a Amajjii keessaa namoonni 2 bara 2021tti taphataa lammii Biraazil kan ta'e Maarkuuniyoos mana jireenya isaa lixa Faransaayitti argamu saamuu isaaniif manni murtii namoota 2tti hidhaa muree ture. Yeroo saamichi sun gaggeeffamu Maarkuuniyoos tapharra kan ture yoo ta'u, abbaan isaa garuu ijoollee dubaraa Maarkuuniyoos 2 waliin mana keessa turani. Abbaan isaa fuula keessaa fi cinaacha dhaamullee baay'ee hin miidhamne ture. Guyyaadhuma sana manni taphataa michuu Maarkuuniyoos kan ta'e Di Maariyaa saamamuun dhaga'ame jechuun BBC'n gabaaseera. Oduuwwan galgala kanaaf isiniif qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Sagantaalee wiirtuu miidiyaa biroo hafan faana turtii gaarii.